Na dhaga'i kan haadha kee irraa fagaattee jirtu. Haadha keetii bilbiltee beektaa? Yoom bilbilte? Keessattuu yeroo ayyaanaa fa'aa yaadattaanii? Yaadattee bilbiltee dubbistee beektaa? Yeroo baay'ee yoon haadha kootti bilbile, yoon abbaa kootti bilbile, tarii farankaa na gaafatuu, maallaqa na gaafatuu laata jettee bilbiluu hin dhiisin. Haati kee yookiin abbaan kee kan sirraa barbaadu maallaqa osoo hin taane sagalee keeti. Sagalee kee dhagahee aara galfatee ciisa abbaan kee. Sagalee kee dhageessee cinqiisii, rakkoosii, gadadoo keessa jirtu dagattee ciisti haati kee. Kana malees immoo haadha keetii yeroo bilbiltu akki itti jirtu, bakki ati jirtu si mijachuu baatullee, waan gaarii nyaachuu baattullee, ciisa gaarii ciisuu baattullee akka jirtuu ol jiruu qananii, bakka gammachuu, bakka aara galfii, akka bareedaatti akka jirtu haadha keettis abbaa keettis himi. Sababni isaa ati aarrii baastus, dulloomtus, abbaa daa'immanii taatus ati abbaa keef ilmoo, haadha keetiifis daa'ima xinnoodha. Kan abbaan kee yookaan haati kee ardii kanarra hin jirre Rabbiin jannatal firdoosiin siif haa uffaqu. Warreen addunyaarra jiran Rabbi umurii nuuf haa dheeressu.